Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaanii fi araarri Waaqayyoo bakkaa fi lafa jirtanitti isin hundumaaf haa ta'u. Akkam jirtu obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo gumii gaggeessitoota waldaa qilleensarraa jalatti kan argamtaniif kallattii garaagaraatiin barnoonni kun isin ga'ee barnoota kanarraa barachaa kan jirtan hundi keessan nagaa keessanii anis maatii koo wajjin nagaa guddaan qaba. Inni nagaatti nu eege gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Barumsa keenya malee hiikamsa macaafa qulqulluu kan jedhu kutaa 9ffaa isaa qabadhee isin jidduutti argamee jira. Barumsa kutaa 10ffaa irratti barnoota kana kan goolabnu mee Waaqayyoodhaan waliin kadhannee gara barnoota keenya kutaa 9ffaatti hin ceena. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa Waaqa hunda dandeessu Waaqa waan hundumaa gochuudhaaf aboof aangoo guutuu qabdu tolaaf gaarummaa kee arjummaa keetiif galanni guddaan bara hamma baraatti guddaa maqaa keetiif haa ta'u. Yaa Waaqayyo barnoota kan erga eegallee hanga guyyaa har'aatti wantoota gurguddaa nutti dubbataa nu barsiisaa nu qajeelchaa karaa nutti agarsiisaa waan dhufteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas gooftaa kan koo barnoota barataa jiru kanarratti darbuudhaan nu gargaaruun nutti dubbachuun nu barsiisuun wantoota hundumaa akka hubannuuf sammuu keenya nuuf banuun jaalala kan kee haa ta'u. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Barnoota kutaa 9ffaa barreeffamaawwan bifa fakkeenyaa mallattoo fi birqabaawwan garaagaraatiin dhugaa mul'isan hiikuu irranis ni deebi'a. Barreeffamaawwan bifa fakkeenyaa mallattoo fi birqabaawwan garaagaraatiin dhugaa mul'isan hiikuu. Egaa macaafni qulqulluu afaan namootaatiin akka barreeffame isinitti himeera. Seera barreeffama afaanii eeggatee akka barreeffame isinitti himeera jechuudha. Kanaaf egaa seera afaanii keessatti yookaan itti fayyadamama afaanii keessatti akkaataan barreeffamawwan garaagaraa jiru. Isa kanatti fufnee kan nuti waliin barannudha. Macaafni qulqulluu dogoggora of keessaa kan hin qabne sagalee Waaqayyoo isa dhugaa akka ta'e ifaadha. Kan barreeffame garuu afaan namootni itti fayyadamaniin waan ta'eef afaan namoonni itti walii galanii waan ta'eef amalli afaanii inni sirriin fi akkaataa barreeffama garaagaraa kan keessatti argamudha jechuudha. Barumsa kana keessatti gosa barreeffama mallattoo, gosa barreeffama dhugaa cimsuu fi bifa fakkaattiiwwan yookaan fakkiiwwan garaagaraatiin dhugaa mul'isanii fi gosa barreeffama gaaddiddeessuun dhugaa ibsan garaagaraa akkamitti akka hiikamu kan nuti waliin ilaallu ta'a. Gosa barreeffama fakkaattiidhaan dhugaa mul'isuun barreeffaman yookaan figuraatiif laanguweejiitiin barreeffaman hiikuu. Figuraatiif laanguweejiin dhugaa barreeffamuun barbaadame humnaa fi xiyyeeffannoo dabaluun hiikaa gadi fagoo akka qabaatuuf mul'achuu akka danda'u sammuu hawwachuu bifa danda'uun akka dhiyaatu kan godhu gosa haasawwanii yookaan gosa haasawaa fi gosa barreeffamaati. Maaltu figuraatiif laanguweej kan nuti jennu yookaan immoo dhugaawwan fakkeenyawwan dhugaa irratti humna godhan kan nuti jennu jechuudha. Gosti barreeffamawwan yookaan haasawwan yoo jiraatan illee ijoo kan ta'an akka armaan gadiitti kan waliin ilaallu ta'a. Gosoota afaanii keessaa gosoota haasawwan keessaa tokko kan nuti itti fufnee ilaalludha. Inni tokkoffaan gosa haasawa wal fakkaataa yookaan similii kan nuti jennu afaan Ingiliffaatiin. Macaafa qulqulluu keessatti kan nuti argannu gosa haasawa wal fakkaataa hin argina jechuudha. Similii kan nuti jennu. Wantoota lama jechoota akka yookaan jechuma yookaan jedhuun akka wal fakkaatan calanqisisuu jechuudha. Akka yookaaniin fakkaataa jedhutti fayyadamuun wal fakkeessuu jechoonni akka kanaa macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Fakkeenyaaf Phexros jalqabaa boqonnaa 1:24 irratti namni foon uffate hundinuu akka daraaraati jedha. Namni foon uffate hundinuu akka daraaraati. Innaa macaafa qulqulluu keessatti jechoonni wal fakkeessuu yookaan walitti hiituun jirti jechuudha. Similii kan nuti jennu walitti hiituu conjunction jechuu barbaadee miti jechoota wal fakkeessan. Waan tokko waan biraa wajjin jechoonni fakkeessan jiru jechoota akka kanaa hubannee qixaan hiikuu danda'uu qabna jechuudha. Inni lammaffaan jechoonni haasawaa macaafa qulqulluu keessatti arginu ciigoo yookaan meetaafoor kan nuti jennudha. Baay'isoo barumsa kana yeroon isiniif dhiyeessu kallattiidhumaan afaan Ingiliffaarraa wantan hubadhe kitaabota garaagaraarraa wantan dubbisee fi
wantan kanaan dura baradhee dabarseedha. Oromiffaan kan qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf jechoonni tokko tokko afaan Ingiliffaatiin filannoo hedduu qabu. Hiika garaagaraa kan qabaatan gaafan afaan Oromiffaatti hiikuudhaaf yaalu baay'ee garaa kan nan geenye jiru jechuudha. Jechuun Ingiliffaatti hiika garaagaraa kan qabaatan Amaariffaaf Oromiffaarratti garuu filannoo baay'ee kan hin qabne jechuun akka kana jiru isa kan akkanaa hubattan hin barbaade yeroo deddeebi'u. Fakkeenyaaf ciigoo isa jedhu iddoo hedduuttidha kan hin fayyadame. Afaan Ingiliffaatiin garuu hiikawwan garaagaraa qaba jechuudha. Inni lamaffaan ciigoo yookaan meetaafoor kan nuti jennu jira. Wantoota waliin fakkaanne tokko gochuudhaan wantoota ibsan gara biraatiin bakka buusanii kan ibsanidha jechuudha. Ciigoo kan nuti jennu kan meetaafoor kan nuti jennu wantoota waliin hin fakkaanne tokko gochuudhaan wantoota ibsaa ifa garaagaraa yookaan ifa gara biraa karaa biraatiin bakka buusanii ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 5:13 irraa yoo dubbifattan isin soogidda biyya lafaatii jedha. Isin soogidda biyya lafaatii jedha. Eenyudhaan jechaa jira? Nuyin jechaa jira. Amantootaan jechaa jira. Isin ifa biyya lafaatii jedha. Eenyudhaan jechaa jira? Amantootaan jechaa jira. Namni akka bifaa fi fakkeenya waaqayyootti kan uumame foon lubbuu hafuura kan qabudha. Nama socho'udha. Soogiddi garuu waan lubbuu hin qabne kan socho'uu hin dandeenye dhaabbachuu dubbachuu kan hin dandeenye. Egaa soogiddii fi namni baay'ee kan waliin fakkaanne jechuudha. Garaagari. Garuu yeroo wal fakkeessee yookaan walitti bifa similii ta'een wal fakkeessee dubbatu isin soogidda biyya lafaatii jedha. Kana yeroo jedhu nuti kallattiidhumaan soogidduma isaa ittoo keenya keessa buufannu kan isa ittiin waan ta'e tokko mi'eeffannu sana jechuu otoo hin taane amala soogiddaa sana nu itti fakkeessaa jechuudha. Amalli soogiddaa mi'aayinaa wanti tokko akka hin aloofne godhaa. Egaa faayidaa soogiddaa guyyaa biraa dubbachuu dandeenya. Soogiddi fakkeenya baay'ee yookaan faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Salphaadhumatti amala soogiddaa isa gaarii sana nutti fakkeessuudhaan eenyummaa keenya ibsuu barbaadeti. Garuu nuti soogiddi kan waliin fakkaanne garuu bifa wal fakkeessuutiin kan dubbatamedha jechuudha. Akkasumas Yaaqoob boqonnaa 3:6 arrabni ibiddaa jedha. Arrabni ibiddaa jedha. Gosa haasawaa kan ciigoo yookaan meetaafoor isa jennuun isin ibsaa jechuudha. Amma arrabni kunuunsa qoonqoo keenya keessa jiru isa nuti dubbannu akka nuti dubbannu nu gargaaruu fi sagaleen keenya bayii akka mul'atu kan godhudha qaama keenya jechuudha. Ibiddi immoo ibidda ittoo ta'e yookaan shaayii haa ta'uu nyaata haa ta'u waan ta'e tokko ittiin bilcheeffannu yookaan immoo waan ta'e tokko kan ittiin gubnu yookaan waan ta'e tokko kan gubuudha jechuudha. Kompiliitilii ibiddii fi namni kan walitti dhufu hin qabu. Ibiddii fi arrabni kan walitti dhufu hin qabu kallattiidhaan yoo ilaallu jechuudha. Haa ta'u malee bifa wal fakkeessuudhaan maaliin wal fakkeessee amala ibiddaa fi amala arrabaa wal qabsiisee kan dubbatu kun meetaafoor jenna jechuudha. Bifa akkanaatiin barreeffama waan jiraniif kanneen kan adda baafnee hubannee qixaan hiikuu danda'uu qabna. Inni sadaffaan gosa barreeffamaa nameessuu yookaan personification kan nuti jennu afaan Ingiliffaatiin. Nameessuu yookaan personification kan nuti jennu. Kanneen akka kanaallee jiru macaafni qulqulluu keessa. Kallattiidhumaan wantoota afaan keessatti afaan fakkeenyaa fi Amaariffas baradhaa. Ingiliffas baradhaa, Oromiffas baradhaa, barumsa afaanii warri qo'attan wantoota seera barumsa afaanii keessatti argitan hunduma isaa macaafa qulqulluu keessatti argitu jechuudha. Akkaataan itti fayyadama isaatii. Isa kana jechuun nameessuun jira macaafa qulqulluu keessatti bifa nameessuutiin yookaan personification kan barreeffaman jiru. Kana jechuun wanta lubbuu hin qabne dubbachuu kan hin dandeenye amala namaa kennuufiin yookaan akka dubbatu godhanii dhiyeessu jechuudha. Nameessuu jechuun yookaan personification jechuun wanta lubbuu hin qabne dubbachuu kan hin dandeenye amala namaa kennuufiin yookaan akka dubbatu godhanii dhiyeessu. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessaa Isaayyaas boqonnaa 55:12 tulluu fi gaaronni isin duratti ni ililchu. Tulluu fi gaaronni isa duratti ni ililchu. Mukeetiin caakkaa hundinuus harka walitti rukutu jedha. Ilaalaga tulluu fi gaarri giwus kan nuti jennu wanta lubbuun qabu tulluuni gaarri lubbuun qabu caakkaan lubbuun qabu jechuudha. Jechuun lubbuu isa kan namaa jechuudha. Garuu maal jedhaa kan ililchu amala ililchuu kan qabu namaa harka walitti rukuchuu kan danda'us namaa jechuudha. Tulluun harka eessaa fidi caakkaan tulluun arraba eessaa fidi caakkaan harka eessaa fidi garuu tulloonni ni ililchuu caakkaan garuu harka walitti rukutaa jedha. Kana jechuun egaa kallattiidhumaan tulluun afaan baasee jedha hojjechuu otoo hin taane caakkaan akkuma nuti arginu tokko nuti
godhee harka rukute jechuudha huntaan nameessuudhaan dubbataa jira jechuudha. Personification jedhama jechuudha. Kanneen akka kanaallee hubachuu danda'u qabna. Kana jechuun maal jechuudha jennee eeguu danda'u qabna. Tulluun ililchannaa jedhu maal jechuu barbaadeti? Uumamni hundumtuu waaqayyoof hin sagadu, waaqayyoon hin kabaju jechuu barbaadeti. Caakkan harkasaa walitti rukute yeroo jedhu uumamni hundumtuu kan lubbuu qabu kan lubbuu hin qabne hundumtuu waaqayyoof quba akka dhiyeessan, waaqayyoof sagada akka dhiyeessan, waaqayyoof kabaja akka dhiyeessan akkamitti afaan beekaniin akkaataa isaaniitiin. Kanammoo yeroo mul'isu kanammoo yeroo ibsu akka nuti hubachuu dandeenyuun miira namaa kennuufidhaan kan dubbatu jechuudha. Kanneen akka kanaa barree hubachuu danda'u. Kanaaf tulluu ililcha jennee tulluu mandara keenya jiru bira jennee gurra keenyatti qabuu hin qabnu. Akkamitti ililchaa laata tabbi kun jennee gurra keenyatti qabuu hin qabnu. Bosonatti deemnee bosonni harka rukuta yeroo jedhu bosonni kun akkamitti harka rukutaa jennee gurra keenyatti qabnee shawwadamuu danda'uu hin qabnu. Akka kanatti hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Galanni guddaan gooftaaf haa ta'u. Inni arfaffaanii amala barreeffamaa maalummaa namaa waaqaaf laachuu yookaan antiromorfizim kan nuti jennu jira jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Maalummaa namaa waaqayyoof laachuu. Anthropomorphism. Anthropomorphism inni jedhu maalummaa namaa waaqaaf laachuun ibsuu jechuudha. Maalummaa namni tokko qabu waaqayyoodhaaf kennu. Fakkeenyaaf macaafa Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 31. Macaafa Izraa boqonnaa 8 lakkoofsa 31. Akkas jedhe irreen gargaarsa waaqayyoo keenyaa nu wajjin waan jiruuf jechaatti dhufa. Irreen gargaarsa waaqayyoo keenya nu wajjin waan jiruuf. Irreen maalidhaa? Qaama namaati jechuudha. Irree jechuun gateettii namaati. Fakkeenyaaf irreen gargaarsa waaqa keenyaa yeroo jedhu kallattiinumaan waaqayyo irree isuma nuti argaa jiru irree namaa waan qabu fakkaata jechuudha. Waaqayyo garuu hafuuraa harka luka ija gurra foonii hin qabu. Inni maalidhaa? Hafuura. Garuu waaqayyo hafuura ta'ee otoo jiru ija hafuuraa qaba, gurra hafuuraa qaba, miila hafuuraa qaba, irree hafuuraa qaba. Isa kana gaa waa'ee eenyummaa waaqayyo, waa'ee nu wajjin hin ta'u waaqayyo, waa'ee gargaarsa waaqayyo, waa'ee argamuu waaqayyo ibsuudhaaf maalitti mul'isaa jira? Maaliin fakkeessaa jira? Maalummaa namaa yookaan qaama namaatti fakkeessee yeroo inni dubbatu. Isa namni qabu waaqayyootti fakkeessee yeroo dubbatu. Kana jechuun egaa irree gargaarsa waaqayyo gaafa jedhu harka waaqayyo kan irree waaqayyo akka irree keenyatti ilaalu, akka harka keenyatti ilaaluu danda'uu hin qabnu. Kanneen akka kanaallee hubannee qixaan hiikuu danda'uu qabnaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni shanaffaan mul'uu jal'aa yookaan itti yaadanii ol qabu jechuudha. Gosti barreeffamaa mul'uu jal'aa yookaan itti yaadanii ol qabu. Afaan Ingiliffaatiin hyperbole jedhama. Hyperbole kan jedhamu jira jechuudha. Kana jechuun yookaan magnify gochuu yookaan immoo exaggerate gochuutti kan hiikkatu jechuudha. Wanta tokko hamma malee ol qabuudhaan yookaan hamma malee xiqqeessuudhaan dhiyeessuu jechuudha. Hyperbole kan nuti jennu waan tokko amma wanti sun qabuun olitti ol qabuu yookaan immoo amma wanti sun qabu gaditti gadi buusanii dhiyeessuu jechuudha. Kanneen akka kanaallee macaafa qulqulluu keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Hundumti isaanii tokko tokkoon otoo caafamanii biyya lafaa macaafota isaanii itti caafaman fudhachuullee hin danda'u jechuudha. Jedheeti fakkeenyaaf wanti sagalee waaqayyo hundumti isaa otoo caafamee macaafota biyya lafaayyuu miti biyyumti lafaayyuu ga'uu hin danda'u waan ga'u natti hin fakkaatu jedha. Ilaala asirratti macaafni qulqulluu keenya kunoo nurka jira yaada waaqayyoo of keessatti hammatee bifa nuti baannee socho'uu dandeenyuun harka keenya keessa jira. Barreessaan kun garuu waa'ee macaafa qulqulluu yaada waaqayyoo otoo hin barreeffamin hafee ibsuu gaafa barbaadu otoo hacaafamu jedhame yaadni waaqayyoo sagalee waaqayyoo kitaabota nurka jiru miti kitaabota biyya lafaarra jiran miti biyyi lafaa kun martiyyuu hin ga'u barreeffamee hin xumuramu. Which means hyperbole kan nuti jennudha. Over exaggerate godhe jechuudha humnaan olitti jechuudha. Kana jechuun yaadni waaqayyoo hafe danuudha. Yaadni waaqayyoo amma macaafa keenya keessa jiru qofaan hin daangeffamne. Dubbii waaqayyoo akeekni waaqayyoo hojii waaqayyoo kan barreeffamerra kan hin barreeffametu caalaa hedduu jira. Hafeera jechuu barbaadeeti. Isa kana ibsuudhaaf garuu otoo wanti lafarra jiru hundumtuu barreeffame itti irratti barreeffame hin ga'u yaada jedhuudhaan kan dhiyeessu jechuudha.
Eeshi inni jaafaan gosti barreeffamaa inni jaafaan ciigoo yookaan dubbii qolaan dubbatan. Dubbii qolaan dubbatan. Iron jenna afaan Ingiliffaatiin. Ciigoo yookaan dubbii qolaatiin dubbatan. Iron kan jedhamudha. Bifa itti qoosutiin yookaan karaa dubbii qolaatiin kan hin ta'in akka waan ta'ee karaa faallaa ta'een dubbachuu. Kunneen akka kanaallee macaafa qulqulluu keessa jiru jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kunneen akka kanaallee macaafa qulqulluutiin. Bifa itti qoosutiin yookaan karaa dubbii qolaatiin kan hin ta'in tokko akka waan ta'eetti dubbachuu. Fakkeenyaaf Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 6:20. Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 6:20. Mootiin Israa'el har'a akka nama gatii hin qabneetti otoo hin ta'in qaaniidhaan ija xomboreewwan yookaan hojjettoota isaa duratti uffata isaa of irraa fuudhuudhaan ulfina attamii argate jette ati warraasaa. Yoomigaa yeroo Daawiti kakuun saanduuqicha Waaqayyoo iddoo booji'amee deebi'ee galutti kakuu saanduuqa Waaqayyoo argee ulfina isaa gatee kaabbaa isaa gatee simboo isaa hundumaa gatee utaalee Waaqayyoo waaqeffatutti ulfina Waaqayyoof yeroo kennutti yeroo utaaletti ati warraan baatee maal jetti? Abbeet jetti. Abeet jetti. Mootiin Israa'el har'a akka nama gatii hin qabneetti otoo hin ta'in yookaan qaaniidhaan otoo hin ta'in ija xomboreewwan yookaan hojjettoota isaa duratti uffata isaa ofirraa fuudhuudhaan ulfina attamii argate. Ilaala Iron yookaan dubbii qolaa. Maal jechuu barbaaddeetti dubartiin kuni in salphatee mootiin Israa'el ulfina isaa gatee xomboreewwan yookaan hojjettoota isaa fuulduratti ulfina isaa gatee inni mootiidha mootii ta'uu isaa dagatee in utaalee hin burraaqee hin salphatee hin qaana'ee jechuu barbaaddeeti. Garumaa inni akkamitti ulfina argatee jettee bifa qolaatiin afaan Amaariffaatiin wusxa wayiraa bifa jedhamuun kan dubbatamedha jechuudha. Dubbiin akka kanaallee hedduutu jiru macaafa qulqulluu keessa. Kanaaf kallattiinumaan dubbifannee bakka xomboreewwan isaa fuulduratti mootiin Israa'el ulfina argate jennee olallabne hin ta'u jechuudha. Inni torbaffaan sarara kuttuu yookaan wantoota lubbuu hin qabne haasofsiisuu yaalu. Gosa barreeffama sarara kuttuu yookaan wantoota lubbuu hin qabne haasofsiisuu yaalu. Apostrophe jedhama afaan Ingiliffaatiin. Apostrophe jedhama afaan Ingiliffaatiin. Kana jechuun wantoota lubbuu hin qabne isin yookaan si yookaan ishii jedhanii haasofsiisuu. Apostrophe kan nuti jennu waan lubbuu hin qabne tokkoon miiratti kenninee si isin ishii jedhanii waamu jechuudha. Fakkeenyaaf Miikiyaas boqonnaa 6:2 akkas jedha. Isin yaa tulloota nanaa isinis hundeewwan lafaa warri bara baraan jiraattan hadheessaa Waaqayyoo dhaggeeffadhaa jedha. Miikiyaas boqonnaa 6:2 isin yaa tulloota nanaa abameetti dubbataa jira jechuudha. Isin hundeewwan lafaa warri bara baraan jiraattan hadheessaa Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Tulluun gurra qabaa jiran hin qabu. Tulluutti yoo dubbatte si dhagaa sin dhaga'u. Garuu maal godhee dubbataa jira tulloota nanaa jedhee waan lubbuu hin qabnetti miira kennee isin jedheetti dubbata. Dhaggeeffadhaa jedheetti dubbata. Maal jechuu barbaadeeti? Dhaqeetuma tulluu nanaa gurra kee as qabi jedhee tulluu isa gamana jiru isa gamas jiru walitti waa ilaa tulloota nanaa jedhee quba baasee qubatti qabeetti dubbataa jiran itti fakkaate. Kana jechuun tullootatti qabee miira namaa tullootaaf kennee eenyutu dubbataa jira? Sabatti dubbataa jira. Sabatti dubbataa jira. Sabatti dubbataa jira. Kanallee hubachuu danda'u qabna. Fakkeenyaaf Isaayyaas 66 samiin teessoo koo lafti ijjata miila kan kootiiti yeroo jedhee dubbatu. Waaqayyo samii gubbaarratti barcuma dhaabbatee akka nuti teenyutti taa'ee miila isaa kunnoo gadi hiixate lafa tuqee jira jechuu miti. Kana yeroo tokko namoonni gaabbiitti uumamu jira jechuudha. Samiin teessoo Waaqayyo barcuma dhaabbatee teessoo irra taa'ee miillis akkamni irra taa'e miilli Waaqayyo gaaraa dhufeennaa lafa ijjeetu. Akka kanatti ilaallachuudha. Kanaaf gosoowwan akkaataawwan haasa'a ibsa jechootaatti fayyadamu baruu danda'u qabna. Maal jechuu barbaadeeti?
jechuu barbaade isa kana hubachuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf tullootatti fakkeessee dubbata jechuudha. Inni 8ffaan ciigoo amma ciigooruma jenna kanaaf hin jalqaba jechoonni afaan Ingiliffaa filannoo hedduu qaban afaan Oromoo biratti yeroo dhufanii hin dhiphatu tarii baay'inaanii afaan Ingiliffaa irratti baay'ee kan hojjetan yoo jiraata warreen sagalee kana dhaggeeffatanii jechoota kana caalatti hiika yoo argatan hiika Oromiffaa isaatti laachuu dandeessu jechuudha. Ciigoo yookaan icciitii kan of keessaa qabu jechuudha. Item jechuudha. Kun immoo afaan Ingiliffaatiin item kan nuti jennudha. Kana jechuun immoo akkaataa haasawaa kan afaan tokkoon beekamee fi barameedha jechuudha. Kan afaan tokkoon beekame yookaan baramee jechuudha. Fakkeenyaaf mootota salammataa boqonnaa jaallakkossa 25 irra udaan gugee jedha. Akkasumas faarfannaa 41 lakkoofsa 9 irratti biddeena koo kan nyaate miilla isaan irratti kaasee jedha. Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 20 mataa isaa irratti giimii ibiddaa tuultaa jedha. Biddeena koo kan nyaate miilla isaa ana irratti hin kaaseen akkaataa dubbannaati jechuudha. Ayidaminni jechuudha. Kana jechuun biddeena waaqayyoo kan xaafirraa tolchame yookaan immoo garbuurraa tolchame tokko cabsee waaqayyo kennee biddeena kana nyaatee quufee mina ilaala gara kootti yaada keessan gara kootti deebisatanii ilaala. Biddeena cabsee nyaatee garaansa ilaala garaa quufee waaqayyo jedhee miila isaa argitan miila isaa kun waaqayyo irratti akkanatti waan ol qabeeffame akkasitti hubachuu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun biddeena koo jechuun dubbii waaqayyooti. Soorama hafuurati waaqayyo harkaa nyaatee waaqayyo harkaa dhugee waaqayyo harkaa sooramee jiruuf jireenya isaatti wanta hundumaa harka waaqayyo argatee waan isa barbaachisu hundumaa waaqayyo irraa erga fudhatee kaasee miila isaa waaqayyo irratti kaasee jechuun waaqayyo irratti hinga ishee waaqayyo irratti hin kooree waaqayyoon hin tuffatee karaa waaqayyo irraa goree jechuudha. Innaa waaqayyo biddeena koo kan nyaate miila isaan irratti kaasee jedhu harka kootii sooramee ka'ee anarraa qajeelfama gaarii fudhatee ka'eet maal godhee anatti boonee anatti kooree mataa jabaatee abboomamuu didee karaarraa kaatee duddanatti kenne kanaaf kanneen fakkaatan jechuudha. Rooma 12:20 irrattis immoo mataa isaa irratti giimii ibiddaan tuultaa'e nama tokkoof dhiifama gaafa gootu jechuudha. Mataa isaa giimii ibiddaan tuulte jechuun kootu taa'e jettee teessiftee ibidda giimii fiddee mataa isaa irra naqxaa akkasumaan barbaadaa ibiddaa irra tuulte jechuudha. Otoo hin taane kan biraa dubbachuu barbaadetti kana galaamma hiika kennuuf yookaan immoo kallattiidhaan kana jechuun maal jechuudha isin hiikatoo hin taane saayinsii isaa adeemsa isaan isin hubachiisaa jira waan ta'eef kanallee hubadha jechuudha. Kanaaf egaa akkanatti baay'ee hubachuu danda'uu qabna jechuudha. 9ffaan mallattoo gosa barreeffama mallattoo yookaan symbols kan nuti jennu jira jechuudha. Mallattoodhaan kan barreeffaman. Macaafa qulqulluu keessatti mallattoo ta'ee yookaan bifa mallattootiin hiika yookaan ergaa kan dabarsu wantoota isa kam akka ta'e yookaan gochaansaa maal akka ta'e adda baafnee baruu danda'uu qabna. Kaayyoon mallattoo yookaan symbol ittiin fayyadamnuuf fakkeenya laachuudhaan wanticha caalatti ifa gochuudhaaf jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti bifa mallattootiin barnoonni waan kennamaa turan ispeeshaalii gooftaan Yesuus mallattoowwan garaagaraatti fayyadameera jechuudha. Kanneen kana maaliif dhugaa qabannee jiru bifa caalaa ta'een namoonni akka hubataniif hubannaa gahaa akka argatan gochuudha. Fakkeenyaaf Yesuus hoolaa waaqayyooti jedha. Yohaannis boqonnaa 1:29 ilaa hoolaa waaqayyoo jedha. Hoolaa waaqayyoon jedhu kun fakkeenya. Hooladhumaa nuti arginu saphaa jedhu isa lafarraa jechuu miti. Hoolaa waaqayyoo yeroo jira jechuudha. Garuu bifa fakkeenyatiin Yesuusin ilaa hoolaa waaqayyoo jedha. Fakkeenyawwan yeroo tokko dhimmoota tokko ol ta'aniif hiika qabaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyi tokko dhimma tokko olitti fayyadamuu dandeenya yeroo tokko. Macaafni qulqulluu fakkeenya tokko dhimmoota tokko olitti fayyadamee argina jechuudha. Kanaaf yeroo hiiknu of eeggachuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf gooftaan Yesuus jechi tokko gooftaa Yesuusifis seexanaafis kan ta'e tokko jira jechuudha. Gooftaa Yesuusifis kan ta'e seexanaafis kan ta'e innis leenca kan jedhu. Leenca kan jedhu gooftaa Yesuusifis ta'eera fakkeenyi kun seexanaafis ta'eera fakkeenyi kun. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:5 akkasumas Phexros jalqabaa boqonnaa 5:8 irratti yoo ilaaltanii amalli gaariin isaa kan Yesuusin yeroo ibsu yookaan Yesuus Kiristoosin kan mul'isu yoo ta'u amalli gaariin isaa ciminni isaa fi mootummaan isaa Yesuus Kiristoosin kan ibsu yommuu ta'u amalli isaa inni badaan
immoo bineensummaa fi wantoota nama rakkisan ta'uun isaa immoo seexanaaf kan bakka bu'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf leenca Yihudaa jedhamee caafameera. Leenca Yihudaa Iyyasuus Kiristoos leenca akka ta'etti. Phexros keessatti immoo isa kana leenca Yihudaa yookiin waa'ee leencatti Iyyasuusti kan fakkeeffame Maatiyos mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:5 irraa leenci Iyyasuutti fakkeeffamee jira jechuudha. Dhaqxanii Phexros jalqabaa boqonnaa 5:8 immoo dhaqxan leenci seexanatti akka leenca naannoo keessan naanna'ee nuu ta'e. Kana jechuun garaagarummaan isaa wanti gaariin isaa jabinni isaa Iyyasuusiif akka ta'e gara jabinni isaa bineensummaan isaa caccabsuu balleessuun isaa immoo seexanatti akka fakkeeffame. Kana adda baasuu danda'u kan. Fakkeenyaaf mallattoowwanis yeroo isinitti agarsiisu dabalee Yesuus Kiristoos hoolaa, leenca, dhakaa, hundee, dhakaa itti gufannaa kanneen kanatti fakkeeffameera jechuudha. Hafuurri qulqulluu immoo bishaan, zayitii, qilleensa, gugee, duumessa, ibiddatti fakkeeffameera jechuudha. Seexanni immoo jawwee, bofa fi kanneen kana fakkaatanitti fakkeeffameera. Humni yookaan jabinni immoo gaanfatti fakkeeffameera. Aangoon immoo furtuu yookaan qulfii nuti fakkeeffameera jechuudha. Kanneen kana adda baasuu danda'u qabna jechuudha. Fakkeenyawwan dubbisa keessa jiran hiikuu fi kutaa dubbisaa ilaaluun mallattichi kaayyoon kennameef hubachuu yaaluu danda'u qabna. Mallattoon sun kaayyoo maaliitiif kenname gadi fageenyaan dubbisnee ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Kurnaffaan gaaddidduu yookaan typology or types kan jedhamu sana hiikuu. Gaaddidduu yookaan shadow, typology or types kan jedhaman sana hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Nama yookaan gochaa kakuu haaraa keessatti argamu wajjin kan wal fakkaatu kakuu moofaa keessatti nama tokko yookaan gochaa sana gaaddidduu jennee ni waamna. Kakuu moofaa keessatti kan argamu gaaddidduu yoo ta'u kakuu haaraa keessatti kan argamu immoo qaama isa ijoodha jechuudha. Wanti tokko kakuu moofaa keessatti namas haa ta'u gochaan tokko kakuu moofaa keessatti tuqamee kakuu haaraa keessatti yoo raawwatamee yoo bareechee mul'ate inni kakuu moofaa gaaddidduudha, inni kakuu haaraa ijoo wanta baay'ee murteessaa sanaa jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Gaaddidduun dhugaan gara fuulduraatti ta'u yookaan dhufu dhugaa hafuuraan dura bu'amee ibsamu yoo ta'u, booda irra kan dhufu immoo yookaan immoo kan raawwatamu gaaddidduu irra kan caale kabajamaa fi waan mul'ataadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaaddidduu yookaan typology or shadow kan nuti jennu Addaam inni jalqabaa gaaddidduudha. Addaam inni lammataa immoo Yesuus Kiristoosidha. Roomaa boqonnaa 5:14, Qorontoos jalqabaa 15:22 akkasumas 14:49. Addaam isa jalqabaa, Addaam isa lammataa Kiristoosii fi Addaam namaa gaaddidduudha jechuudha. Hoolaa Faasikaa seera ba'uu boqonnaa 52:21-23 akkasumas Qorontoos jalqabaa boqonnaa 5:7 hoolaan Faasikaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanallee hubachuu danda'u qabna. Hoolaa Faasikaa kakuu moofaa keessatti isa waa'ee cubbuu keenyatiif qalame immoo Kiristoos ta'uusaa mul'isa jechuudha kakuu haaraa keessatti. Bofa fannifame kan nahaasaa yookaan bofa fannifame isa kan nahaasaa sana seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 4-9 yoo dubbifattan kakuu haaraa keessatti immoo Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14-5 du'uu fi fannifamuu Yesuus Kiristoositti fakkeeffama jechuudha. Typology jenna jechuudha. Bofti fannifame inni kan nahaasaa sun kakuu haaraa keessatti immoo du'uu fi fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisu. Kanneen kan hubachuu danda'u qabna. 11ffaan gosaawwan haasawwanii. Fakkeenyawwan bifa seenatiin dhiyaatan yookaan parables kan nuti jennu. Kana yeroo darbe isiniif ibseera baay'ee. Fakkeenyawwan bifa seenatiin dhiyaatan yookaan parables. Fakkeenyawwan Yesuus itti fayyadamaa ture. Bu'uura amantoota kiristaanummaa fi naamusaa kan ibsanidha jechuudha. Fakkeenyawwan gooftaa Yesuus itti fayyadamaa ture bu'uura amantootaa yookaan naamusaa fi kan kiristaanummaa kan agarsiisan. Ergaawwan isaanii karaa naannawaatiin argamu. Parables yookaan fakkeenyawwan dhugaa ibsan bifa seenatiin kan kaa'amanii ergaan isaanii kallattiin otoo hin taane karaa naannawaatiin kan arginu. Yeroo fakkeenyawwan bifa seenatiin dhiyaatan yookaan parables qayyabannu wantoota armaan gadii gaafachuu qabna. Tokkoffaan waa'ee hiika isaa ibsa argachuuf haala keessatti dubbatamee fi haala namoonni yeroo san itti dubbatan ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Waa'ee hiika isaa ibsa argachuuf haala keessatti dubbatamee fi haala namoonni yeroo sanaa itti dubbatame
keessa jiran sana ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa hubadhaa dhaqaatii dubbifadhaati. Yeroo tokko tokko Yesuus fakkeenyawwan baay'ee wal fakkaataa ta'een namoota garaagaraatiif laateera. Yeroo tokko tokko fakkeenyawwan baay'ee wal fakkaataa ta'e namoota garaagaraatiif kenneera. Ergaan fakkeenyotaa garuu xiqqoo garaagari. Ergaan fakkeenyichaa garuu xiqqoo garaagari. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 12 fi Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa argachuu dandeessu. Inni lammaffaan aadaa yeroo sanaa qayyabachuu qabna jechuudha. Waa'ee fakkeenya bifa seenaatiin yookaan paaraabilsi qayyabachuudhaaf aadaa yeroo sanaa qayyabachuu. Maatiyos boqonnaa 22 hanga 13, Luqaas 18 9 hanga 10. Sadaffaan kutaa dubbii bal'aa keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Kutaasaa dubbii bal'aa keessatti yaada kana hubachuu, kutaa guutuusaa dubbisuudhaan argachuu qabna jechuudha. Akkuma macaafa seenaa hundumaa fakkeenyawwanis barreessaan ergaa dabarsuu barbaade kan argannu kutaa dubbisichaa bal'inaan dubbisuudhaan jechuudha. Maarqos boqonnaa 12 1 hanga 13 kan argamu Maarqos boqonnaa 11 27 12 44 seenaa jiru keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Arfaffaan ergaa ijoo irratti xiyyeeffannoon ilaaluu. Ergaan ijoo maali? Isa xiyyeeffannoon ilaaluu qabna jechuudha. Tokkoon jechootaa hiikuuf hojii irra oolchuuf yaaluun baay'ee hin qabnu jechuudha. Yeroo paaraabilsi yookaan fakkeenyawwan bifa seenaatiin kaa'aman hiiknu akkuma macaafa seenaa jechuudha. Tokkoon jechoota hiikuu fi hojii irra oolchuudhaaf yaaluu hin qabnu. Sababni isaa fakkeenyawwan baay'een kan dubbatamanii fi barumsa ijoo tokko barsiisuuf kan kaa'aman waan ta'aniif jechuudha. Shanaffaan fakkeenyawwan sun hiika fi walitti firoom qabaachuu isaanii ilaaluu danda'u qabna. Yesuus yeroo tokko fakkeenyawwan itti fayyadamee fi maal jechaa akka ture yookaan maal jechuu akka barbaade ibsa laataa ture jechuudha. Yeroo tokko jechuudha. Maal jechuu akka barbaade ibsaa ture. Fakkeenyaaf Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 irratti erga fakkeenyatti fayyadamee hiika fakkeenyaa kaa'eera jechuudha. Luqaas boqonnaa 8 11 hanga 15 akkasumas Luqaas 10:37 irratti fakkeenya fayyadamee hiika fakkeenyota sanaa ibsaa ture jechuudha. Akka kanatti yeroo tokko hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Wantoota jiru wal bira qabnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ja'affaan kallattiin nuti fakkeenyicha itti hubannee fi sagaleen Waaqayyoo barumsa barsiisuu wajjin akka waliin hin faallesin ofitti amanamummaa yookaan amantaa guutuu qabaachuu qabna. Ergaan sun maal jechuu akka barbaadee fi kallattii ergaa sanaatii fi fakkeenyi sun wal fakkaataa ta'uu dhiisuu isaa immoo hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf gosoota barreeffama garaagaraa yeroo ilaallu akka kanatti akkaataan jechoonni afaan itti fayyadaman seeronni afaanii jira. Seerota kanallee qixaan ilaallee itti fayyadamuu danda'uu qabna. Eeshi mata duree gara biraa macaafa seeraa qayyabachuu yookaan peentaatuukii qayyabachuu. Amma kallattiidhaan macaafa tokko ilaaluu ni jalqabna jechuudha. Macaafa seeraa qayyabachuu. Macaafonni macaafni kakuu moofaa bakka afuritti akka qoodamu ilaalleerraa macaafa seeraa, macaafa seenaa, macaafa walaloo fi macaafa raajiidhaa jenneera. Eeshi macaafa seeraa qayyabachuu. Yeroo macaafa seeraa qayyabannu akkamitti qayyabachuu qabna? Peentaatuukii akkamitti qayyabachuu qabna? Macaafa Musee kan nuti jennu macaafa seeraa kakuu moofaa shanan warreen ta'anidha. Kanneen kana keessatti immoo bifa seenessuutiin yookaan immoo bifa ajajaatiin qajeelfama garaagaraa kennuutiin kan barreeffamedha jechuudha. Qajeelfamaan bal'aa gara 600 fi 23 jira jechuudha macaafa seenaa keessatti jechuudha. Seera Musee yookaan kan nuti jennu seerota keessatti gara seera 623tu caafamee jira jechuudha. Kaa'amee jira jechuudha. Kallattiin al kallattiidhaanis. Seerri Waaqayyo yeroo murtaa'aa ta'etti saba bakka tokko jiru wajjin sagalee qajeelfama jireenyaa akka ta'uuf kan laatamedha jechuudha. Seerri Waaqayyo yeroo murtaa'aa ta'etti saba bakka tokko jiru wajjin sagalee qajeelfama jireenyaa akka ta'uuf kan laatedha jechuudha. Kanaaf seeronni baay'een haala yeroo fi bakka sanaan alatti hiikaa baay'een qabaatan. Seeronni baay'een haala yeroo sanaatiif bakka sanaan alatti hiikaa baay'een qabaatan. Fakkeenyaaf aarsaa hoolaa coomee seera yeroo ilaallatu waa'ee garbummaa garbi tokko akkam ta'u akka qabachuudha. Akkaataa ijaarsa manaa manni akkanatti ijaaramuu qaba jedhamee seerri kaa'amee jira. Fira dhiyoo
wantoota fira dhiyoo ilaallatu jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee dhakaadhaan ajjeesan dhahanii ajjeesu namni tokko yoo ejji dhakaadhaan dhahamee ajjeefamu seera jedhu jira jechuudha. Daara gaa'ilaaf laatamu namni tokko shamarree tokko yoo kaadhimmatte akkamitti daara baasu akka qabullee. Seera amantaa fi kanneen kana fakkaatan baay'een isaanii yeroo sanatti raawwatamanii kan darban kallattiidhaan har'a nurratti kan hin raawwatamne kan nu ilaalanne jechuudha. Kanneen akka kanaa baruu danda'u qabna. Eshi kaayyoon seerri kennameef maali? Kaayyoon seeraa maali? Tokkoffaan kaayyoon seeraa sabni ijjannoo naamusa gaarii akka qaban taasisuudhaaf jechuudha. Sabni Israa'el sun naamusa irratti ijjannoo gaarii akka qabaatan gochuudhaaf kenname seerri. Lammaffaa irratti saba Israa'el warra Kana'aanotaa yookaan waaqolii tolfamaa warra waaqeffatan irraa gargar akka ta'an hubachiisuudhaaf. Saba Israa'el warra Kana'aanotaa yookaan waaqolii tolfamoo garaagaraa akka waaqeffanneef akeekkachiisuu yookaan of eeggachiisuudhaaf. Sadaffaan amantaa isaanii waaqa isaanii waaqayyoorra akka kaawwatan waaqayyoota akka abdatan isaafis akka abboomamanii hubachiisuudhaaf. Egaa itti fayyadamni keenya kaayyoo waliigalaa wajjin deemuu danda'u qaba. Yeroo seeratti fayyadamnu itti fayyadamni keenya kaayyoo waliigalaa wajjin deemuu danda'u qaba. Seerichi ammas amala waaqayyoo fi cubbuu keenya nutti kan agarsiisan kallattiidhaan hojiirra kan oolchinu wantoota akka kanaati jechuudha. Seerichi kallattiidhumaan amala waaqayyoo kan nutti agarsiisudha. Cubbuu fi amala cubbuu fi bu'aa cubbuu kan nutti agarsiisan jechuudha. Seerichi kan argamu kakuu moofaa keessattidha. Kakuu moofaa irra immoo kakuun haaraa hin caala. Maaliifin kakuun moofaa bara seerati, kakuun haaraa immoo bara ayyaanati jechuudha. Duuf du'aa ka'uu Kiristoosiin kan argamedha jechuudha. Saba waaqayyoo kan jedhamte Israa'el ishee irra bifa caaluun saba waaqayyoo kan jedhamte Israa'el ishee irra bifa caaluun waaldaa kan jedhamte saba waaqayyootti kan bakka buufamtudha. Israa'el kaleessa har'a waaldaa kiristaanati jechuudha. Israa'elin yeroo hiiktanii hiika Israa'el saba waaqayyoo warra kakuu moofaa san har'a irratti waaldaadhaan bakka buuteetti jechuudha. Waaldaan immoo bu'aa dhiiga Kiristoosiin kan argamtedha jechuudha. Kiristoos xumura yookaan raawwii seerati. Seera hundumaa karaa Kiristoosiin raawwatamedha jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 5:17 kaasanii yookaan 17 kaasanii yoo ilaaltan jechuudha. Akkasumas Roomaa boqonnaa 3:20-7 Roomaa boqonnaa 10:42 boqonnaa 14 lakkoofsa 4 Qorontoos isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 7-11 Galaatiyaa boqonnaa 3:19-35 Efesoon boqonnaa 2:14-16 Galaatiyaa boqonnaa 2:14-17 Ximootoos isa jalqabaa boqonnaa 1:8-11 jechuudha. Kiristoos raawwii seeratii jechuudha. Seerri maali? Qoqqoodamni seeraa hoo? Seerri bakka gurguddaa sadiitti qoodama. Tokko bokkuu kan nuti jedhu seermooniyaal. Bokkuu yookaan seermooniyaal jedhamu. Lammaffaan seera naamusaa yookaan itikaal kan nuti jennudha. Sadaffaan lammummaa yookaan naashinaal kan nuti jennudha jechuudha. Seerichi kallattiidhaan waaldaaf kan hin barreeffamne kallattiidhaan raawwatama hin ta'u jechuudha. Seerichi kallattiidhaan waaldaadhaan waan hin barreeffamneef seerichi kallattiidhumaan waaldaa irratti raawwii hin qabaatu jechuudha. Eenyu barreeffame kallattiidhaan seerichi saba Israa'eliif barreeffame jechuudha. Har'oo kan bara kakuu haaraa keessatti ergamootan yookaan karaa Kiristoos Yesuusiin cimsame qabannee kan itti fufnudha. Kan gooftaan Yesuus Kiristoos bara kakuu haaraa keessatti hin cimsine ergamoonni irra deebi'anii hin dubbanne kan bara kakuu moofaa keessatti raawwatamanii. Ispeeshaalii seera naamusaa itikaal kan nuti jennu itti fufeetuma jira jechuudha. Seermooniyaal and naashinaal loo warreen akka kanaadha baay'inaan har'a hojiirra kan hin oolle jechuudha. Amala irratti xiyyeeffate naamusa irratti xiyyeeffatee kan barreeffaman baay'een isaanii har'allee hojiirra kan oolanidha jechuudha. Seera amantii hojii wal qabatee garuu baay'een isaa diigameera jechuudha. Maaliifin dhugaaf hafuuranii waaqayyoo waaqeffachuu kan qabnu. Ta'us garuu yaada fi kaayyoo waaqayyoo bara kanaaf qabu ni mul'isa. Sababni isaa seerichi yaada laphee waaqayyoo isa bara baraa kan calanqisiisudha jechuudha. Kakuun moofaa fi kakuun haaraa seeronni isaan of keessaa qaban garaagari lachanuu ijjannoo naamusaa irratti waaqayyoo ijjannoo inni qabuu fi qajeelfama waaqayyoo qabu kan calanqisudha jechuudha. Seerichi gara Kiristoositti kan nu bobbaasudha.
Seerichi Kiristoosiin nutti mul'isa gara Kiristoositti kan nu geessu jechuudha. Macaafa seeratti fayyadamuuf adeemsawwan nu gargaaran. Macaafa seeratti fayyadamuuf adeemsawwan nu gargaaran. Tokko namoota jalqaba caafameef hiikaa ergaa fi kaayyoo inni caafameef maal akka ta'e hubachuu danda'u qabna. Yeroo macaafa ergaa seeraa dubbisnu wanti nuti gochuu qabnu namoota jalqaba caafameef hiikaa ergaa fi kaayyoo inni caafameef maal akka ta'e hubachuu danda'u qabna jechuudha. Inni lammaffaan kunis waa'ee waaqayyoo fi waa'ee warra waaqayyoo waa'ee karaa waaqayyoo maal hubachiisa jennee barbaachisummaa isaa adda baasuu danda'u qabna jechuudha. Seerri kun waa'ee waaqayyoo fi waa'ee karaa waaqayyoo maal hubachiisa jennee barbaachisummaa isaa adda baasuu danda'u qabna jechuudha. Sadaffaan barumsa waa'ee waaqayyoo barsiisuu irratti hundaa'uudhaan amantoota kakuu haaratiif kan dabarsu ergaa irra ooluu qabu adda baasuu danda'u qabna jechuudha. Qajeelfama seericha dugda duuba jiru akkamitti hojiirra oolchuu akka qabnuu fi of gaafachuudhaan adda baasuu danda'u qabna. Kallattiidhumaan seera fuunee hojiirra oolchuu. Seera dugda duuba, seera sana duuba yaadni waaqayyoo, feetti waaqayyoo, akeekni waaqayyoo maali jennee adda baafnee yaada waaqayyoo seera sana dugda duuba jiru fudhannee hojiirra oolchuu kan nuti qabnu. Arfaffaan kallattiin Phaawulosii fi ergamoonni itti fayyadaman ilaaluu danda'u qabna. Kiristoosis Phaawulosii fi ergamoonni biroo karaa kamiin itti fayyadaman seera kan akkamitti ilaalan isa jedhu isa gadi fageenyaan ilaaluu danda'u qabna. Seerichi cubbuu mul'isuudhaan gara madaaltuu kan bara baraa kan waaqayyoo akka geenyuuf kan nutti agarsiisu ta'uu isaa hubachuu danda'u qabna. Ximootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 1:8 jechuudha. Kanaaf macaafa seeraa yeroo dubbisnu akka kanatti hubannee hojiirra oolchuu danda'u qabna malee kallattiidhumaan fuunee jireenya keenya irratti appilaayi goonee akka ittiin gufanne yaada waaqayyoo keessaallee baanee akka hin argamne baay'ee of eeggachuu qabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggalannaa ta'u. Barumsa keenya kutaa 10ffaa fi barumsa xumuraa keessatti faarfannaa fi macaafota ogummaa hin qayyabannaa akkasumas immoo